shira namarra dalagu an shira namatti dalagu nama shira natti dalagu ammoo manan naafida usuruu hinti yambayin ammoo baga dhageettan oromoo ani oromoon tokko haa taatu jedhee ruuhiin tiyyaa ol oromoon qaalii miti isinii maa dhagaye ruuhii tiyyaa ol oromoon qaalii miti eegat ufii uftiisee ufii uf baasee jedhe oromoon qaaliidha na biratti isinii galaami jayyidan kana beekaa isinii ibsa ani sagalee ustaas Kamaal Hibboo ta'ee jira dhibbarraa dhibbatti waan ta'eefillee beekan beeka dogongoruu baay'ee garuu ajjeechaa lubbuu kiyyaatiin hin ga'u ajjeechaa lubbuu kiyyaatiin hin ga'u isinii madagaanarraaf tokko hoogganaan paartii Abu Mus'abiin ajjeesuuf qophaa'ee hoogganaan cimaan hoogganaan cimaan bakka jirurraa meeshaa bitatee dhufee bakka an jiru kana jiru muftii waabeeti dhalataa shirka na bira jira sagaleen kulli na bira jira sagaleen kulli warra isa wajjin jirullee warra wal mari'ataniinillee na bira jira summa wallahi maaliifi isa akkaataatti dhufe akkaataa magaalaatti seene akkaataa meeshaatti bitate kullee maal irratti argachuu dandeette Abu Mus'ab jettanii na gaafachuu dandeettan jajjidan akka dhagaa Oromooti guyyaa awwala ustaas Kamaal Hibboo sagalee sanarratti ani maal dalage matama isaa kanatti bilbilee muftii akkanatti fati muftii miti fati akkanan ta'ini ra'ii kee kennii jennaan gadi bahee suuraa kiyya irratti dubbii godhe suuraa kiyya isan maxxanse awwala duraa isan maxxanse guyyaa sanirraa maal naa yaada namni kun jechuu nama itti godhe anillee summa wallahi nama itti godhe nama biyya isaanii godhe nama itti godhe shamaree naa jiraatu waan irratti yaadamu guyyaa sanirra haasoysiiftee waraabdee kulli shay'ii arra akira naa kennite jechuu. Akkam jirtan nageenyi isin baraaraa baga jiraattan bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa ta'u isin jedha kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota viidiyoo kana mee laayikii tuqaa isin jedha warroonni hadha jalqabaa gara chaanaalii keenyaa dhuftan maatii keenyatti dabalama maatiin chaanaalaa viidiyoo laayikiin jammaraa isin jedha viidiyoon isin hordofaatiin turtan kun kan ustaaz Abu Mus'ab liivii kaleessa galgala dubbatanii turanii akka viidiyoon kun ol baheeti nama hedduutu wawwacaa jira. Anillee amma kanumarratti yaada mataa kiyyaa yaada natti fakkaatee dubbachuu barbaada. Keessattuu zabana kana yoo namni yaada isaa dubbatu fuutanii gandatti galchitanii yookiin ammootu gara wanni tokkotti achi maxxansitan. Kanaafuu achis hin maxxansinaa yaada mataa kiyyaa waan natti fakkaatee kennachuu barbaada. Amma akka viidiyoo kanarraa hubadhetti tiiniin ustaaz kennaa ajjeesuudhaaf wal gurmeessaa ture. Akka gaafa isaan dhimma ustaaz Kamaal Hibboo dubbatanii irraa wal gurmeessuu eegalanii waan jedhu wayittuu natti mul'ate. Amma zabana kana maali beektaa? Amma duraa wayita wayyaanee san yoo abbaan wayyaanee deeggaree ilmi ammootuu ka wayyaanee hin deeggarre taate abbaan ilma isaa kana akka wayyaaneen hin ajjeefneef qotiyyoo itti gurguree mana itti gurguree akka wayyaanee hin ajjeefneef biyyaa jalaa baasa. Zabana keenna kana ammootuyyuu yoo abbaan Abiyyii deeggaree ilmi ammootuu kan Abiyyii hin deeggarre taate yoo ilmi abaa'oo deeggaree ilmi ka hin deeggarre taate jaruma kanniin lamaantu wal dhabamsiisuuf shira walitti shiraa beektaa zabana kana jechuudha. Zabana kanatu baay'ee tokko na gaddisiisan baay'ee tokko na jibbisiisa. Amma akka ustaazni jedhanitti tiiniin kun akka wal gurmeessuu jammaree gaafa isaan dhugaa ustaaz Kamaal Hibboo gabbahanii dubbatan irraa wal gurmeessuu eegalee jiran akka viidiyoo isaanii irraa itti hubadhetti illee jechuudha. Ustaazni waa'ee Kamaal Hibboo maal dubbatan? Kamaal Hibboo hin wareegamnee hin ajjeefamee kanaafuu
miseensonni waraanaatii fi warri waraana keessa jirtaniif warri yeroo san bira jirtanii fi akkasuma bakka bu'ootni waraana kanaa warri biyya alaa jirtan dhimma kana addanuu baasaa jedhanii dhugaa isaa gaafatan akka seeraatti jechuudha afaan qawweetiin osoo hin ta'in. Kana maaf gaafatteef ammootu tiiniin irratti wal gurmeessee jechuudha. Isaan kana gaafachuudhaaf dirqama qaban. Sigalee gaafiin sunillee waan deebiinatti hin fakkaatu. Waa diqqishuma irra diddibanii tumaan dhiisan akkaataa akkamitti akka cal'isan warri gaafatullee akkamitti akka cal'isee warri gaafatamu immoo maal deebiseetiin cal'isee sanillee wanti adda bahee hin jiru. Sigalee wanti yoo keessumatti walii galan malee wanti miidiyaa kanarratti dubbiin akkana taate akkas taate jedhu hin jiru yoo gamma barbaadaa jiraatan san hin beeku garuu jechuudha. Sigalee amalli Oromoo kun maali beektaa? Yoo namni jabaa wayii irraa wareegame torbee tokko profaayilii gurraacheffatanii hin booyan. Achi booda ammootu iyyuu guyyaa laakkatan profaayilii san ifirraa dhiisanii ajandaa san jijjiiranii guyyaa laakkatan torbee isaatii fi baatii isaatti waggaa isaatti guyyaa ebaluu wareegame san ajjeefame san jedhanii ittiin sababa sanii keekii nyaachuudhaaf lakkaatan dhugaa isaan barbaadan. Kun amma amala nu zabana kana baafne irraa jechuudha. Egalee amma ustaasni illee osoo akka jedhan kana yaaliin kun kan milkaa'uuf taate akkuma baratame profaayilii torbee tokkoof gurraachistanii achi booda baatii fi waggaa lakkaatan jechuudha ittiin keekii nyaachuudhaaf agartee guyyaa ebaluu wareegame san guyyaa jaalakkana wareegame san garuu dhugaa isaan barbaadan akkamitti akka inni wareegame hin barbaadan dhugaa kamaanii boolla gammaatti waan beenatti hin fakkaatu. Anamma waa'ee amma tiinii wal gurmeessee kanarra yaada mataa kiyyaa kennachuu barbaada nama baay'ee dhimma kana keessa galuu osoo hin ta'in. Tiiniin kun akka ustaazni jedhanitti akka isaan gaafa dhimma kana dubbataniiti wal gurmeessee karaa isaan bayanii fi karaa isaan galanii fi akkamitti akka galan akkamitti akka ciisan akkamitti akka ka'an eessa bahanii eessaan galan hulaatamiin seenee hulaatamiin bayaa qoratu irra jiran jechuudha ajjeesuudhaaf. Wanti hundi isaa xumuramee jira. Wanti ittiin ajjeesan xumuramee jira. Namni ajjeesus itti qophaa'ee jira. Erga ajjeesan yoo shira akkamii akkam akka godhuu hedanis guutuun isaa xumuramee jira. Garuu harkaa fashalee malee jechuudha. Akka isaan jedhanitti amma viidiyoo isaanii irraa yaada qaban. Kana kan godhe maalidha? Warra waboo foorsii deeggarra ofiin jedhudha. Biyya alaa kana keessa taa'ee waboo foorsii deeggarra ofii maalummaa waboo hin beeku. Seenaa waboo hin beeku. Kaayyoo waboo hin beeku. Waboon maaliif bosona seenee hin beeku. Waboon maaliif qabsaa jira, maalitti qabsaa jira, maaltu qawwee isa baachisiisee, maaltu bosona isa galchee hin beeku. Wanti inni beeku alaabaa adda bilisummaa Oromoo backgroundii godhatee callee diimtuu fi magariisa mormatti kaa'atee waboo foorsineen jechuu bichaadha. Obboleessoo callee diimtuu fi magariisa mormatti kaayattee alaabaa adda bilisummaa Oromoo of duuba keettee waboo foorsii deeggara jechuun waboo sin taasisu. Yoo kaayyoo waraanaa hin beekne, yoo waboon maaliif hidhatee hin beekne, maaliif bosona keessa jiraa yoo hin beekne, waboo sin taasisu. Yoo hin beekne si barsiifna. Maaliif waraanni kun bosona seenee? Waraanni kun barikkoo abaa'oon akka wanti inni ijaaramee fi nama jabaa isaa nyaachuuf osoo hin ta'in, nama isa caalu nyaachuuf osoo hin ta'in, nama isa caalu qaqqabuuf osoo hin ta'in, biyya isaa irratti abbaa ta'uudhaaf diina afaan qawwee itti dubbatu afaan qawwee waliin dubbachuudhaaf bosona seene malee hariiroo nama ajjeesuu qabaatee miti hariiroo biyya diiguu qabaatee miti yookiin ammootu haraaraa bosona keessa ciisuu qabaateeti miti. Akka ati amma salphumatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo of duuba fannisee callee diimtuuf magariisa asirra kaayatee waboo foorsineen jedha miidiyaa gubbaa. Yoo ammootu namni yaada isaan faallaa wayii dubbate nama san akkamitti akka ajjeesan irratti shira shiran. Amma ijoollee waa'ee Kamaal Heebboo dubbatte guutuu isaa doorsisaa turan. Culullee shaashee irraa jammaree haga diqqaa guddaa ijoollee diqqishoo wayii agartee afaan kana jarjartu guutuu isaa doorsisaa turan. Kana maaltu gahe? Kan itti qabsaa'aniif namni qooyi bara baa'uun kun kan qabsaa'uufi bilisummaa fiduudhaaf namni nagahaan akka jiraatuuf bilisaan akka jiraatuuf bilisaan yoo jiraanna yoo jedhe yaada nama tokkoo qofatu ta'aa osoo hin ta'in namuu yaada isaaf ta'u fudhatee haa deemu. Yaadni isaa yoo dandame yaadaan mormamu yoo dadhabame yoo ammootu yaadaan mormuu hin dandeenye innis gara ofii deeme haa deemu innis gara itti tole haa deemu. Yoon wabootis kanuma jechuudha. Kaayyoon abaa'oon irra ijaarames kanuma afaaniin akki jedhanitti jechuudha warri hojiidhaan agarsiisaa jiru. Ammootu
cuuconni biyya alaati wal gurmeessitee wachuun maalummaa kanallee hin beektu. Hambaagar kana quufteetumaan ol yaateetumaan dulloonni marti nama diqqishu mooyii faallaa jiraa dubbatu ajjeesuun maaltu ajjeesaa ga'e? Hay maaltu ajjeechaa lubbuu namaati ga'e? Yoo inni fakkeenyaaf yoo amma fakkeenyaaf yaadni keessan naan taane yoo duraa isin deeggaraa ture yoo yaadni keessan naan taane isin irraa gore kalaas inni yaadni isaa isin hin taane yoo dandeettan yaadaan amansiifachuu yoo dadhabde mootu gara itti fakkaate haa deemu karaan duwidda lukkuus yaa ta'u maaltu ajjeechaa lubbuu fide? Amma bar biyya keessattuu jechuudha biyya keessatti amma biyya alaa kanatti namni wal argee waliin ajjeesu akkuma argellee deemuu hin danda'u. Biyya keessatti amma wanti baratame maali beektaa? Nama waraana deeggaru tokko yoo guyyaa bilchiginnaa deeggarte galgala abaa'oo si ajjeesa. Yoo galgala abaa'oo deeggarte guyyaa bilchiginna si ajjeesa. Namni bari koo gara hundattuu jiraachuu hin dandeenye amma biyya keessatti jireenyi wanni itti qaala'ee miti jireenyi lubbuutu itti qaala'ee jira biyya keessatti amma. Yoo amma keessattuu karaa Wallaggaa Shawaa kanneen karaa Gujii kanneen bakka waraanni itti babbaa'atu kanatti lubbuun namaa jiraachuu basi ni jiraa miti guyyaa abaa'os mootummaa si ajjeesa halkan abaa'os si ajjeesa guutumaan guututti jechuudha. Akka hundattuu jiraachuu hin dandeettu ati. Waraannummaan kun yoo kanarra dhaabadhee ilaalu yoo cinqaa saba kanatti ay fiduu taate malee maaluma buqqisaa jirame uummata kanarraa. Diinummaan inni irraa ajjeesaa jiru maali? Kama afaan Oromoo dubbatutu fi wal ajjeesaadha. Wanti inni hanga ammaatti saba kanarraa quuqaan inni kaasan jiru waggaa 4 lolaa jiraniimi. Wanti hanga addaatitti inni irraa buqqise tokko hin jiru. Kana jedhu isaan hojii irra jiranii an taa'ee nyaadheetuma quufee warra lubbuu takkatti ufii qabu qabsiiseetiin bosona jiru kana qeequufi miti. Isaan hojii irra jiran. Ammootu anina warra biyya alaa kana jirtu agartee miika maalummaa abaa'ootu hin beeyne maalummaa waraana kanaatu hin beeyne kaayoo isaaniitu hin beeyne kalaas dandeettiin isaanii nama isaan caalu irratti duulu akkaataa itti nama ajjeesan mala baasu nama isaan caalu tokko dhabamsiisu kanuma qofa yaadan. Sigalee waa'ee waraanaas hin beekan kana jedhaa jira malee warra waraana hojii keessa jiru nabsee takkatti qabu qabsiiseetiin hojii irra jira ka isaanii rakkoon qabu. Kanaafu amma hin gabaabsa viidiyoo dheeraas namni daaluu hin jaalatu. Ustaaza keenya Abu Mus'aabiin rabbi nafsi isaanii olcheera. Namni qaruuteedha ustaazni qaruuteedha baay'ee namni qaruuteen kun hin daffaramu beektaa shira mala beeka akkatti galee akkaataa itti ba'u akkamitti akka ba'u akkamitti akka deebi'u akkamitti akka jiraatu beeka inni homaan ta'u inni homa takka iyyuu ta'u kan booyaa jiru maalidha akki kun sirrii miti nama ajjeesuun nama irratti duuluun nama faallaa isaa deemu abaaruun balaaleffachuun qabsoo miti jedhaa jiraan amma akka yaada kiyyaatiitti jechuudha. Yoo dandeette yaadaan amansiifachuu yoo dadhabde mootu irraa goru siyaasa jechuun barabboo nu biratti malee jechuudha. Amma warra biyya alaa kana paartiin kun addunyaa kana guutuu keessa jira. Garuu addunyaa biratti siyaasa jechuun akkuma kubbaa miilaa taphataa Liverpooliif Real Madridiif Manchester Cityif United kanneen agartee akkanuma ilaalan. Maatii keessaa yoo fakkeenyaaf taphataa garee garaagaraa deeggaran yoo kunniin waliin galcha yoo onnee irraa jaalate gaddeetumaa raba. Ammootu biyyoota alaa kana keessatti akkasuma paartiinis yoo kun mootummaa deeggare yoo kun mormituu deeggare wanti isaan walitti buusan jiru jireenya itti qabaniif jireenya hawaasummaa qabaniif jireenya maatii walitti qabaniif jireenyi paartii hawaasummaa paartii siyaasaa garaagara uummata biraa biratti jechuudha. Uummata keenya kana biratti ammootuyyuu meeqaatamtu jira abbaan bilchiginnaadhaa inni ammootu bilchiginnaan jaalatu abbaa isaatiin bilbilu jechuudha sababuma siyaasaa kanarraa kan ka'e. Meeqaatamtu jirta jaartiin Abiyyi deeggartii jaarsi ammootu Abiyyiin deeggaruu wal lolanii wal xalaaqan kana duuba jirra jechuudha. Sigaree siyaasaan duuba deebuun hagana jechuudha. Biyyoota biraa irratti ammootu siyaasni kalaas namni akkuma geemiititti jechuudha akkuma tapha kubbaa miilaa kana kama itti galchetu iyyamaaf jechuudha. Uummata keenya biratti ammootu kun hin baratamne. Yoo ati waan an fudhadhu yoo hin fudhatin ni ajjeefama. Uummata keenya biratti. Soo gabaabamatti wantummaan lubbuu ajjeechaa waliin nu ga'e hin jiru. Dhimma keenyaaf qabsooyna namu yoo oromummaa isaatiif qabsaayaa jiraate gahee isaa bahachuutu irra jira malee qabsee namaa irratti tarkaanfii fudhachuu wanti ga'e hin jiru. Shayni kan isaan dubbatan
dhugaan ustaaza kennaa nu haa ba'u ustaazni hin wareegamne hin ajjeefame jedhaa jiranii kana nuuf himaa jedhanii akka seeraatti isin gaafachuun nafse isaanii ajjechaa wanti geesse hin jiru jechuudha. Yoo dhugaan jiraate dhugaan akkana akka irra qabanii taroo osoo hin ta'in akkana jedhanii itti himanii yoo isaan lakki akkasii miti akkuma an jedhu kanallee jedhanii kalaas barbaadadhu yoo ragaa qabaatte ragaa fidadhu jedhanii wal amansiisuudha malee nafseen namaa obboleessoo qaayida salphumatti ajjeesuudha. Yoo kana sin jedhu sheekatu iyyuu du'a sodaata sitti hin fakkaatin. Akka miidiyaa irraa kanaa miti lafarrattis kanuma onneen isaanii jechuudha hin beeka waan ta'eef. So kanaaf obboleewwan kiyya waliin taanee haa waliin qabsoofnu. Yoo waliin hin taane ammootu iyyuu namu yaada akka isa fakkaatetti haa oofatu. Namma abaa'oo kana gaafa isaan TPLF walii galan jibbee beekta. Gaafa amma dhiyeenna kana jaalmooyin fa'aa hin wareegamne hin ajjeefame Kamaal Heebboo fa'aa wareegamne hin ajjeefame jaallan hedduu kaasanii garii onnee isaanii keessaa socho'e. Anammootu gaafa isaan TPLF walii galan na keessaa socho'an maaliif osoo Oromoon miiliyoona 50 ofiin jedhu nama miiliyoona 5 akkamiin walii galan uf danda'anii maaf hin qabsoofne yoo isaanii walii galan ammootu Abiyyiin kunis Oromoodha akkamitti jara kanaan walii galuu dadhaban. Abaawoon TPLF walii galte ka Beenshaangul walii galte akkamittiin kaafaa walii galuu dadhabde Abiyyiif akkamiin walii galuu dadhabde Jawaariin akkamiin walii galuu dadhabde ka jedhu na keessaa socho'e jechuudha yeroo sana. Garuu yeroon sun yeroo hamaa waan ta'eef gabbee dubbachuu sodaate. Waan kana ta'eef waliin taanee qabsoofna isin jechuu barbaada waan hanga xumuraan dhageeffattaniif ulfaadha galatoomaa isin jedha. Haga viidiyoo biraatti walitti chaanutti baay baay. Bataam namni